Jirtu hordoftoota tiyyaatiif har'as viidiyoo biraa qabadhee isinii dhufeera. Har'a mootu gogiinsa garaa keenya akkamitti akka manuma keenya keessatti yaallee ofirraa balleessinu isiniif fidee dhufeera. Sanaan duratti warri haaraa taatan baga nagaan dhuftan tiyyaatiif haaraa taatan subscribe gochuudhaan gara maatii keenyaa dabalamaa isiniin jedha. Gogiinsa garaatiin rakkattanii jirtanii ergasuu wantoota mana keenya keessatti argannuun akkamitti akka ofirraa balleessinu isinitti himuuf dhufeera. Gogiinsi garaa waan baay'ee xiyyeeffannaa itti hin kennamnedha. Garuu namoonni baay'ee mana keessatti kan ittiin rakkatanidha. Akkuma beektanitti rakkoon kun dafee yoo yaalamuu baate hanga lubbuu dhabuutti nama geessuu danda'a jechuudha. Bishaan dhuguu dhiisuu, hir'ina nyaataa madaalawaa fi sochii qaamaa gochuu dhiisuudha. Akkasumas qorichoota garaagaraa baay'isanii fudhachuu, araada tamboo kan qabdan yoo ta'e, akkasumas alkoolii baay'ee kan fudhatan yoo ta'ee fi akkasumas yeroo tokko yeroo ulfaanillee wal qabatee gogiinsi garaa uumamuu ni danda'a yeroo ulfaatti jechuudha. Kan biraa mootu aannan baay'istanii akka chiizii aannan fa'aa baay'istanii yeroo hundumaa kan hundan ta'e akkas jennaan aannan dhiisaa osoo hin taane ofitti baay'isuu mitis innis gogiinsa garaatiif sababa ta'a jechuudha. Gogiinsa garaa fidanidha jechuudha. Dhibeen kun daakamuu nyaataa ni faalleessa. Fayyummaa akkasumas akka nutti hin tolle nutti ta'a. Akkasumas darbee immoo fedhiiwwan badaa garaagaraa nutti dabarsa jechuudha. Dabalataan gogiinsi garaa yeroo nu qabatutti mana fincaanitti yeroo dheeraa waan dabarsinuuf haala ciniinsummaallee waan qabuuf salphumatti dhibee kintaarotiif nu saaxila jechuudha. Kana waan ta'eef gogiinsa garaa furuuf wantoota mana keenya keessatti fayyadamnuun himu jechuudha. Tokkoffaan qarafaadha. Qarafaan haala antioksidentii waan qabuuf sooranni keenya seeraan daakamuu fi wantoota nu gargaaran keessaa tokkodha jechuudha. Salphumatti shaayii qarafaa guyyaan al 2 dhuguun gogiinsa garaa irraa furuu ni danda'ama jechuudha. Lammaffaan immoo chiyaasiididha. Chiyaasiidiin pirootiinii faayibariin kan badhaadhe akkasumas omeegaa 3 faatiin kan of keessaa qabateedha jechuudha. Isa maankiyaa tokko chiyaasiidii jechuudha. Damma maankiyaa tokko jennee loomii gimmaasha jennee bishaan burcuqqoo tokko jennee qopheeffanna. Dhugaatii kana qopheessuuf dura bishaan burcuqqoo tokko keessatti chiyaasiidii itti goone xiqqoo erga waliin dhoofneen booda sa'aatii 2 qadaannee kennaa jechuudha. Sa'aatii 2 egaa akkasitti kenneen booda chiyaasiidii bishaan isaa xuuxee ni furdata. Yeroo san akka nuuf ta'utti mijataa jechuudha. Akka juusii furdatee waan ta'uuf akka nu barbaadnutti nuuf bareedee ta'a jechuudha. Sanaan booda isa damma maankiyaa tokko itti goone loomii keenyas gubbaan itti cuunfanne akkasitti daaktuu maashinii keessa goone akka juusiitti daakuudha. Erga daakneen booda dhuguudha jechuudha. Akka argitanitti baay'ee salphaadha. Chiyaasiidii yoo argattuu baattanis iddoo sanitti talbaa fayyadamuu ni dandeettu. Talbaa isin hunduu mana keessatti hin argattan jedhee abdadha. Talbaa maankiyaa 2 gochuudhaan akkuma chiyaasiidii akkuma goonetti akkasi qopheeffatanii akkasitti itti fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Gogiinsa garaa nurraa dhorkuuf furmaata baay'ee bareedaadha chiyaasiidiin. Itti fayyadamaatii ilaalaa isiniin jedha. Sadaffaan immoo loomiidha. Loomiin keessattuu haala cuunfaatiin fudhachuun daakamuu soorataa waan saffisiisuuf gogiinsa garaa ni dhorkaa jechuudha. Loomii gimmaasha cuunfinee bishaan ho'aa ta'e wajjin walitti makuun fayyadamuudha. Yookaan immoo soqidda maankiyaa shaayii gimmaasha dhiqishu jechuudha. Fi loomii gimmaasha akkasumas damma xiqqootti goone akka nutti mi'aawuuf jechuudha. Dammilleen waan nu fayyaduuf wajjin walitti makuun ganama yookaan galgala dhuguun yeroo gabaabaa keessatti akka dhukkubbii nurraa furuu nuuf gargaara jechuudha. Loomiin akkuma beektanitti soorata nyaannee ulfaataa kanneen fa'aa yoo irratti dhunnee nuuf bittinneessa akka nuuf gargaara jechuudha. Afraffaan immoo damma gogiinsa garaa dhorkuuf ta'ee hir'isuuf guyyaa guyyaan damma nyaachuun ni gorsama. Guyyaan maankiyaa 2 guyyaatti al 3 fayyadamuun yookaan immoo damma maankiyaa 1 bishaan ho'aa fi cuunfaa loomii wajjin ganama dhuguun
dhukkuba irraa fayyuun ni danda'ama jechuudha. Haaluma salphaatiin mana keenya keessatti argannuun jechuudha. Kanaffaan immoo talbaadha. Talbaan of keessatti faayibarii baay'ee kan qabatee fi oomeegaa 3 of keessaa qaba. Talbaa daakanii mankaa tokko bishaan birciqoo tokko keessatti naqna. Erga naqneen booda maashinii juusii keessa goone akka juusiitti rukutnaa jechuudha. Yookaan immoo talbaa jiraa isaa dheedhii isaa jechuudha. Erga talbaa natsaa ta'uu qabaata kan dhiqamee qophaa'ee jechuudha. Isa bishaanii goonee danfisneetiniin sanaan booda erga qorreen booda aga furdatee hin biifne jalaa furdaa san jalaa dhunna jechuudha. Isa yeroo gara hirribaa deemuun duratti dhuguun guyyaa 2 yookaan guyyaa 3 keessatti gogiinsa irraa ta'ee dhukkuba irraa fayyuu ni dandeenya jechuudha. Asirratti talbaa nama baay'eef hin ta'u, keessattuu dubartoota ulfaatiif hin ta'u jedhama. Dubartoonni ulfaa'oo jiraatan talbaa osoo fayyadamuu baattanii bareedaadha isiniin jedha. Jaaffaan immoo zinjibila. Zinjibila akkuma beektan hunduu mana keenya keessatti arganna. Qorichoota mana keessatti argannu keessaa tokkodha jechuudha. Daakamuu soorataaf ni sirreessa. Akkasumas gogiinsa garaa fi garaa afuufamuu yaaluuf akkasumas yoo ol nu jedhu jechuudha. Yoo nu akkasiisuuf ta'u nyaatni nyaannee yoo nuuf mijaa'uu baate kanneen nu yaaluuf nu gargaara. Zinjibilli akkuma beektanitti gogiinsa garaa yeroo qabnutti guyyaan shaayii zinjibilaa dhuguun salphumatti dhukkuba irraa bahuu ni dandeenya jechuudha. Darbee zinjibilli faayidaalee baay'ee qaba. Akkuma beektanitti qofaas ta'ee wanna hundaafuu zinjibilli qoricha jechuudha. Torbaffaan immoo sochii qaamaa hojjechuudha. Ispoortii yookaan sochii qaamaa jechuudha. Ispoortii yeroo hojjennutti qaamni keenya maraa akka socho'anii fi akka didiriiran godha. Kunis daakamuu soorataa kan sirreessuudha. Dabalataan immoo yeroo ispoortii hojjennu qaamni keenya ni ho'a. Waan ho'a maddisiisuuf bishaan dabalataa akka dhugnu nu fayyada. Kunis salphumatti gogiinsa garaa irraa akka fayyinu nu gargaara jechuudha. Sochii qaamaa guyyaan daqiiqaa 10 yookaan 15 gochuun haaluma salphaan dhukkubii gogiinsa garaa irraa dhorkamuu dandeenya jechuudha. Akka inni salphumatti nu qabanne jechuudha. Sochiin qaamaallee baay'ee tokko barbaachisaadha. Sochii qaamaa yoo jennu sochii pushaappii yookiin homaan bicha hojjetu osoo hin taane deemuun sochii qaamaati. Hunduu socho'uun walumaa gadi mana keessa hojjechuun sochima. Keessattuu lukaan wakii godhuun baay'ee tokko barbaachisaadha. Yeroo akkanatti nu mudatu kana lafa dheeraa deemuu wakii gochuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. 8ffaan immoo muuziidha. Muuziin vitaamin B6, potaasiyeemiin, fooleetiin kan badhaadheedha waan ta'eef gogiinsa garaatii fi afuufamuu garaa yaaluuf ni gargaara. Muuzii bilchaataa guyyaan yeroo 2 nyaachuun gogiinsa garaa salphumatti yaaluu ni danda'ama jechuudha. 9ffaan immoo black pepper yookaan qimamii gurraacha jennu sani afaan oromootiin maal akka ta'e hin beeku. Qimamiin gurraachi jedhama natti fakkaate. Qimamiin gurraachi daakamuu dhabuu soorata salphisuuf garaa afuufamu akkasumas ciniinuu garaatiif dhorkuuf gahee guddaa waan qabuuf akka itti fayyadamtan ni gorsama. Yeroo dhukkubbii qabnutti qimamii gurraacha wantoota sooronna keessatti buusuudhaan wajjin nyaachuudha jechuudha. Salphumatti fayyuu fi filatamaadha jechuudha. Qimamiin gurraachi kun gogiinsi garaa yeroo nu mudatutti wantoota fudhachuu hin qabne keessaa kan akka lallaafaa, buskuutii mi'aa ta'anii alkoolii akkasumas nyaatawwan zayitiin itti baay'atee kaafiinii kan akka bunaa, shaayii wantoota baay'ee ho'aa ta'anii hanga dhukkubbiin nurraa furutti osoo fayyadamuu baannee bareedaadha. Dabalataan immoo gogiinsi garaa kan isin rakkisu yoo ta'e fuduraalee, muduraalee kan akka watermilaanii, baaqelaa, timaatimii, kaarotii wantoota faayibarii guddaa of keessaa qaban kanneen sirriitti fudhachuu qabna jechuudha. Yeroo sanitti dabalataan bishaan baay'ee dhuguu akka duratti isiniin jedhetti kanneen fayyadamu mana keenya keessatti akkuma salphaatiin yaaluu ni dandeenya jechuudha. Kanarra darbee yoo kanneen kan amma isinitti hime kanneen yeroo tokko hin fayyadamtanii tokko qofa yaaltanii jechuudha. 9 keessaa kan isinitti tolutti yaaltanii
kan nuuf ta'a jettan filattanii kan argattan isa yaaluu ni dandeessu. Hunda bakkuma tokko fayyadamuun isin barbaachisu jechuudha. Kana fakkaataa viidiyoon har'aa yoo jaallattan like, share, comment, subscribe gochuu hin dagatiin. Hanga viidiyoolee biraatti walitti deebinutti nagaan naaf tura.